Sirnoota siyaasaa addunyaa keenyaa keessaa muraasa waliin ilaalla. Tokkoffaa Liibiraalizimii. Mirga dhuunfaa, gabaa bilisaa fi aangoo mootummaa seeraan kan daangessu irratti kan bu'uureffamedha. Biyyoota sirna kana hojiirra oolan keessaa tokko Ameerikaa yookaan Yuunaayitid Isteetsi of Ameerikaadha. Namni tokko mootummaa akka barbaadetti qeequuf mirga qaba. Akkasumas mirga qabeenya dhuunfaa isaatii akka barbaadetti adeemsifachuu ni qaba. Lammaffaa Sooshaalizim Dimokiraasii. Qabeenya dhuunfaa irraa mootummaan qaraxa guddaa sassaabuudhaan yaala fayyaa fi barnoota bilisaa lammiilee hundumaaf dhiyeessa. Biyyoota sirna kana hojiirra oolchan keessaa Norwee fi Iswiidin isaan tokkodha. Lammiileen qaraxa guddaa kaffalu haa ta'u malee tajaajila fayyaa fi barnootaa kaffaltii tokko malee argatu. Sadaffaa Koomiyuunizimii. Qabeenya dhuunfaa balleessanii qabeenya hundumtuu harka mootummaa galu. Qabeenyaan biyyaa to'annoo mootummaa jala oolu jechuudha. Fi garaagarummaa lammiilee hambisu. Biyyoota sirna kana hojiirra oolchan keessaa tokko Kuubaa fi Kooriyaa kaabaan fakkeenya gaariidha. Warshaalee, lafti qonnaa fi manneen jireenyaa kan nama dhuunfaa miti. Mootummaan akka fedha lammiilee isaatti nyaataa fi mana jireenyaa ni dhiyeessa. Arfaffaa Konservaatizimii. Aadaa, amantii fi duudhaalee hawaasaa ganamaa eeganii tursiisu. Biyyoota sirna kana hojiirra oolchan keessaa Yuunaayitid Kiingidam ishee tokkodha. Karaa paartii Konservaativiitiin dhaabbilee fi maatii moototaa duratti kabajni itti fufsiisuu fi jijjiiramna hawaasummaa irratti of eeggannoo guddaa gochuudha. Shanaffaan Awutoritaarianizimii. Aangoo gaggeessaa cimaa tokko yookaan ammoo paartii jabaa tokko harka galchuu fi paartilee mormitootaa dhorkuu. Biyyoota sirna kana hojiirra oolchan keessaa Chaayinaan ishee tokkodha. Mootummaan intarneetii irratti to'annoo guddaa taasisa. Paartii biyya bulchaa jiruun alatti paartileen siyaasaa biroo bilisaan socho'uu hin danda'an. Ja'affaa Naashinaalizimii. Dhimmoota addunyaa caalatti mirga sabaa yookaan biyya tokkootiif dursa kennu. Biyyoota sirna kana hojiirra oolchan keessaa tokko Hangariidha. Mata duree dursa biyya kootiif jedhuun lammiilee alaa baqattoota simachuu dhiisuu, aadaa fi afaan ofii qofa jabeessanii qabachuu. Itoophiyaan sirna kamiin bulchaa jirti isinitti fakkaata? Kun gidduu baayogiraafiidha.